fuulleffannoo gabaasneenii qindeessee jira. A message to Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed. Loltooti badhaafama Noobelii barana bilbilatti jette fuulumata dura rasaasaan namicheefti. BBC World News Amnesty International Itoophiyaa dhiibba mirga namooma kanneen akka darara buqqisuuf ijjeesuutiin himaate. The Guardian loltoonni mootummaa Itoophiyaa ajajman murtii malee nama raachisuun hedduullee dhaaguuruu jirti. Al Jazeera loltooti Itoophiyaa kibba Oromiyaa sabab bilbiliyyeef jette namichi rasaasaan mata lafxeette. The Fox News Itoophiyaan ijjeecha admaleetii fi jimlaatiin lamii lesi buxe baasu jirti. New York Times CNN Young TRT World CCTV Young Agence of French Press Associated Press and African News dabalate miidiyaaleen gugurdoon addunyaan qabdedduun gabaas jaarmaa mirga namooma Amnesty International torbaan kan jechuun adu guyyaa jimaata Itoophiyaa irra baasbuur godhachuun mata duree akka akkaatiin dhiibba mirga namooma mootummaan Itoophiyaa raawwatee jedha walirra fuudhuun addunyaatti mujjeer dookumanti fuul 72 khibbaaf lix Oromiyaa jiddu galees dubbii godhachuun naannoo Amaaraa irra Gondar Kaabaa gandoota uumatooti qimaanxee jiraatan sadirratti xiyyeeffatti tanaan jaarmiyaanaas xaxeelloo khamir gilmaan namaati falma Amnesty International humnooti mootummaa Itoophiyaa lamiilee nagaa ajjeesuuf mirga namooma sarbu raga qabatama qab jechuun addunyaatti maati duree gabaasicha khamir gabachiisu dhabuun miidha mirgoota namummaa naannoo Oromiyaatiif Amaara keessan raawwatti jedhuun dhaabbati mirgilmaan namaati falma kun Amnesty mootummaa Dr. Abiy Ahmed ajjeecha seeraan alaa hidhaansi jimlaa seeraan namoonni akka buqqaan taasisuuf miidha qabeenya irraangaa jircu fariifate dhaabu qab jechuun waamichi mootummaaf dhiyeesse. Eebbiseen jiraattu godin gujii dheedar qalloo obboleessaaf dhiirsisii adomotoriin deemanii waraan mootummaatiin ijjeeffaman. Isiillee hidhanii manidhaa keessa gudeedan ka jedhamines. Hagaygaaf barkum 2019 keessallee godin gujiitti namarritti shurrunde jedhama. Hora raayyaan ittis biyya yaamirra bilbilisa waan iyyeef rasaas lamaan dugdirra leelan ijjeesan jechuun mootummaa badhaafama Noobel addunyaa ka barkum 2019 gati dhabsiisa. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa gujiin nadheen garaachi qabdu lamtuudhaanuun garaachirra baafti. Milishoonni immoo dubartoota hidhan humnaan gudeedanii dargaggoota kararra rasaasaan daara baasan ka jedhamines. Sabab kanalleen duub naannolee Oromiyaa Amaar uumatoota kibba Harariif dirree dhawaa dhiibbaa mirga namooma hamaan dalagamu qoradhe erga'ee jedhe gabaas dhiibbaa mirga namooma Amnesty International samud namoo 80 oole aanaalee Oromiyaatiif Amaara shan daawwachuun addunyaaf dhiyeesse kanaan miidiyaaleen gugurdoon addunyaan qabdedduun dubbitan walirra fuudhuun lallaboon suura badhaafama Noobelii barana Dr. Abiy Ahmed itti godhatanii mootummaa qeequu jedhe gabaasi dhaabbati humbaas taate waan muraas waggoota dabruqof keessatti taanammaa daabii siyaasaa ka mootummaan Itoophiyaa waraan isaa gargaaramuun Oromiyaa keessa godhuu jirdabalu danda'a jedha gaazexaan beekamaan Ameerikaa New York Times biyyiti Itoophiyaa jedhamtuun iddoo kaleessaa deebuu dandeetti jechuudha. Raappoortar olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irra guddaa koomishiin mirga namoota Itoophiyaatiif gaazexeessa Bloomberg duraanii dubbisuun gabaasa ministeera xiinxalaa Al Jazeeraan dabni mootummaan Itoophiyaa mallee Oromiyaa keessa godhuu jiru kun calleessaan ilaalamnaan ilmaan namaa dabadhuu danda'an jechuun gabaasisa Khamiis Waartiin barreeffame keessatti hintaal. Dubbii gabaasicha kanaan akka jaba waarrifata fakkaatu mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa dhaabbati idil addunyaa baas kanaaluun warraan gonurra fudhachuu fedhutti harka keessa qabaa yoo jedhu aktiivistooti mootummaa deeggaranilleen dhaabbati mirga namooma addunyaatti maqa guddaa qab kana baaruun garee mormitootaatiin wal fakkeessanii wacuu jiru. Cufaafuu garuu gabaasa seenaa Amnesty Internationalittus guddichi jedhamuu jira kanaan dubbiin dhiibba mirga namooma Itoophiyaa gur mootummoota addunyaa hedduu biroo dhaqqabdu. Miidiyaaleen Itoophiyaa hedduun muraas waan dabraan gabaas dhaabbati guddaan mirga namoomaati falma addunyaatti miidiyaaleen addunyaa gabaasuu jiran kan tokkollee cuqinjeen. From hundreds of mostly young ethnic Oromo men.